Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota barattoota Oromiyaa Education TV. Har'a immoo kan nuti wajjin ilaallu fiiziksii kutaa 12ffaa Kinematic Equation for Rotational and Linear Motion kan jedhudha jechuudha. The kinetic for rotational motion is completely analogous to linear or translation or kinetics. Maal jedha? Akkuma viidiyoo paartii darbee keessatti isinii kaasee ture, rotationaliin analogasii eenyuuti? Linear yookiin translation motioniti jechuudha. Translation irratti inni nuti velocity jennee fudhannu rotation irratti dhufee maal ta'a? Omega ta'a jechuudha. Kun velocity goonee fudhanna, inni kun immoo angular velocity ta'a jechuudha dhufee. Kanaaf maalodha? Waliif analogasiidha. Inni tokko isa tokko deeggera jechuudha, yookiin inni tokko isa tokko irraa produced ta'e jechuudha. Itti fufee maal jedha? Many of the equation for the mechanics for rotating object are similar to the motion equation for linear motion. Equation nuti rotation motion irratti fudhannu, rotation motion jechuun beektu, rotation jechuun kan circle irratti ta'u maal jenna? Rotation jenna. Akkuma kanaan dura isinitti himee ture, wanti tokko rotating godha yookiin bifa circle uumee yookiin bifa geengoo uumee ni naanna'a taanaani, sochii ni geggeessa taanaani rotating motion jennee waamna jechuudha. Linear motion immoo kan nuti jennu straight line irratti wanta ta'uun linear motion jennee waamna jechuudha. When solving problem involving rotational motion, we use variable that are similar to linear variable. Yeroo itti nuti kani rotation motion solve goonu yookiin gaaffii rotation motion irraa gaafa furru nuti variable nuti fayyadamnu yookiin jijjiiramaa nuti fayyadamnu isuma kani linear motion keessatti fayyadamnudha jechuudha. Fakkeenyaaf distance, velocity, acceleration fudhanna innate warreen kuni jiru jechuudha. Isa keessatti rotation keessatti. Fakkeenyaaf distance maaliin jira? Change in theta yookiin angular rotation dhaan jira jechuudha. Akkuma asirraa argaa jirtanii, velocity immoo angular velocity dhaan, acceleration immoo angular acceleration dhaan jira jechuudha. But take into account curvature or rotational of the motion. Yerootti kanatti gaa nuti kan fudhannu wal jijjiirreeti yookiin bifa rotation motioniitiin fudhanna jechuudha. Tokkoffaa irratti the angular rotation change in theta, which is the angular equivalence of distance s. Change in s maal bakka bu'a? Change in theta bakka bu'a jechuudha. The angular velocity omega, which is the angular equivalence for linear velocity. Akkasuma akkuma gubbaatti isinii kaasee ture, angular velocity immoo maaliin bakka bu'a? Linear velocity dhaan bakka bu'a jechuudha, yookiin immoo isaanii wajjin equivalence dha, analogous dha jechuudha. The angular acceleration alpha, which is the angular equivalence of linear acceleration. Akkuma beekamu angular acceleration immoo maali wajjin analogous dha? Linear acceleration wajjin analogous dha jechuudha. Asirra fakkeenyi jira. Fakkeenya kana yoo ammoo hojjenne sin ta'a, garuu paartii tokko walitti qabee gaaffii intiransii wajjin qabadheen dhufa jechuudha. Yuunitii kana keessaa kan bu'u gaaffii intiransii kan kanaan dura ba'e, akkasumas gaaffii kitaaba kanarra jiru walitti qabee nan dhufa. Abdiidhaan eegaan isiniin jedha. Kanaafi ammarra dabarree gaaffisa kana paartii taanu yookiin paartii gaaffii solved question keessatti hojjenna jechuudha. Solved example yookiin question keessatti hojjenna jechuudha. Amma garuma ibsaatti dabarre jechuudha. Kanarraa kan nuti argannu show the analogous between linear and angular motion equation. Kuni linear motion dhaa fi linear irratti kan ta'uu fi angular motion rotating object irratti kan ta'u equation isa gaafa compare godhudha jechuudha kun. Fakkeenyaaf asii maal tura? V final jira, omega final jira. Kanaan duras ni kaaseen ture wanta kana.
wanti kun isiniif haaraa miti jechuudha. Kutaa 11 keessattis barattaniittu. Garuu ammas irra deebii yookiin bifa irra deebii isinii ta'uun v faayinaaliin maalii wajjin jechuudha kan inni equivalensii ta'e omeegaa faayinaaliidha. Omeegaa initialiin immoo ifama velocity initialiin immoo omeegaa initialii wajjin equivalentiidha jechuudha. Sirraa akkuma argaa jirtanii akkasumas immoo accelerationin akkuma gubbaatti kaasnee turre alfaa wajjin jechuudha. Wanta biraan qabu bakkuma buusudha jechuudha. Fakkeenyaaf asitti v averageedha, asitti immoo omeegaa average ta'e jechuudha. Kanadha asii change on s-dha. Change on s is equals to v final plus v initial over 2 times change on theta. Asis kan jijjiiramu change in theta ifamas change on time dha kun change on theta jedhee asii change in theta is equals to omega final plus omega initial over 2 times change in time dha jechuudha. Change in asitti gaa change in s ni maal bakka bu'a? Change in theta bakka bu'a. Kanadha jechuudha. Bakka waan baay'ee salphaadha wanta ta'eef wanta baay'ee ammanatti nama rakkisu miti jechuudha. Asiisi change in s kun maaliin bakka bu'a? Change in theta dhaan bakka bu'a. Gaaffii waan salphaa wanta ta'eef isin rakkisu deeman yaada. Asirraa gaa maal jedha? Kunis gaaffii exampleedha kunis. Example wanta ta'eef example ma keessatti hojjenna jechuudha. Wanta example ta'e example ma keessatti hojjenna jechuudha. Amma kan nuti itti dabarree wajjin ilaallu relationship between angular motion and translation motion quantities kan jedhutti dabarra jechuudha. Hariiroo angular motion fi translation motion waliin qabu ilaalutti dabarra. In this section we derive some useful relationship between the angular quantity theta, omega and alpha of a rotating rigid object and the corresponding linear quantity s, v and a of a point p in the object dha. Asirratti maal jedha? Sectionii kana keessatti kan nuti ilaallu hariiroo angular quantity warreen ta'anii fakkeenyaaf theta, omega, alpha kunis maal keessatti? Rigid objectii keessatti. Rigid objectii jechuun maal jechuu akka ta'e isinitti himeen ture. Rigid objectii jechuun kan qaamni isaan sochoone jechuudha. Wanta akka dhagaa kun rigid objectii jedhamee beekama jechuudha. Maaliif qaamni isaan socho'u wanta ta'eef jechuudha. Shape isaa jijjiirrachuu hin danda'u wanta ta'eef jechuudha. Rigid objectii jennee waamna. Akkasuma corresponding linear quantity warreen ta'anii kanneen akka s distance jechuudha, velocity akkasumas acceleration wajjin ilaalla jedha. To do so we must keep in mind that when a rigid object rotating around a fixed axis in the figure 2.11 fakkii kana wajjin ilaalla. Fakkii kana figurichi isa kanadha jechuudha. Figurichi isa kanadha. Fakkii kana sammuutti qabadhaati achi ol deemnee wajjin ilaalla jechuudha. Wanta inni jedhamu maal jedhatti dhufee? Keep in mind that the rigid object are rotating around a fixed axis in the figure 2.11. Every particle of the object moves in a circle whose center is on the axis of rotation. Fakkii kanarraa akka argitaa jirtutti objektoonni achirra jiraatanii yookiin paartikiloonni achirra jiranii hundumti isaanii bifa sarkilii qabuun socho'aa jiru, muuvii gochaa jiru jedha. Kunis immoo isarra centerii axis of rotation sanarra jechuudha kan isaan muuvii irra gochaa jiran. The particle moves along the circle through an angular displacement of theta. It moves through an arc length s. Asitti gaa wanti isin galuu qabu arcii jechuun maal jechuudha kan jedhu beekuu qabdu. Fakkeenyaaf sarkilii tokko jira inni ta'e sarkilii tokko akkasitiin jira inni ta'e centeriin isaa iddootti kanadha.
asii raadiyeesii fageenya r qaba asii maal qaba r qaba. Fageenya distaansii asii fi kana gidduu jiru maal jennee waamna? Aarkii jennee waamna jechuudha. Aarkii jechuun fageenya asii fi as gidduu jiru kanaan maal jennee waamna? Aarkii jennee waamna jechuudha. Aarkii jennee waamna. Tufee maal jedha? The length S is related to the angle theta through the equation jedha. Distaansii S kuni maaliin wal qabata? R times theta dhaan wal qabata. Asitti isinitti agarsiisu kana fakkeenyaaf akkuma nama isin kaasee giraafii yookiin sarkilii kana jira. Sarkilii kana irra immoo asii raadiyeesii jira. Asiinis raadiyeesii jira. As immoo S'tu jira. Sarkiliin kun yeroo itti akkasitti deemu as maal qabaata? Theta qabaata jechuudha. Kanaaf egaa S'n kun maal ta'a jechuudha? S is equals to R times theta ta'a jechuudha. S is equals to R times theta ta'a jechuudha. S isa kana yookiin leengizii aarkii kana kan nuti ittiin argannu raadiyeesii keenya baay'isu aangilii isee kanaati jechuudha. Kana jedha jechuudha kuni. Kitaaba keessan asirraa akkuma argaa jirtanii. Note that in this equation the angular displacement must be expressed in rad, not degree of revolution. Equation armaan olii kana keessatti angular displacement kan inni ittiin ibsamuu qabu maaliini? Raadiidhaani. Maal ta'uu danda'u? Digirii ta'uu danda'u. Akkasumas revolutionii ta'uu danda'u. Sababiin isaa aangilii jira wanta ta'eef jechuudha. Itti fufnee gaafa ilaallu because the point P in the figure move in a circle, the translation velocity vector V is always tangent to the circular path and hence called tangential velocity. Maal jedha? Yeroo wanti kuni point P kanarraa akkas deemu roteetii godhu gara kanarra jechuudha. Gara kanarra gaafa inni roteetii godhu maaltu jira jedha? Moves a circle translation vector jira jedha. Translation vectoriin kun immoo eenyurraa qaba? Velocity irraa qaba jechuudha. Velocitiin kun haala kanaan jechuudha. Speedii ittiin objectiin tokko bifa sarkilii yookiin roteetii keessatti qabaatu tangential velocity jennee waamna jechuudha. Tangential velocity jennee waamna. Sarkiliin suni sarkilii sanarraa objectiin tokko kan inni ittiin socho'u tangential velocity ta'a jechuudha. Kun immoo the magnitude of the tangential velocity of a point P is by definition tangential velocity is equal to change on distance over change on time, where S is distance traveled by the point measured along the circular path. Yeroo itti kanatti immoo tangential speediin keenya maaliin ibsama? Tangential speediin keenya V is equals to change on S over change on time dha. S'n keenya maal bakka bu'a? Distaansii pointicharraa kaatee deemamte bakka bu'a jechuudha. Yeroo itti kanatti S'n keenya immoo maalodha jennee turre? S'n keenya immoo akka gubbaatti hojjennee ilaalletti S is equals to R times change on theta jennee jechuudha. R times ifama R times change in theta jenne. Change in theta jenne finnee iddoo kana buusna jechuudha. Iddoo S kana finnee buusna jechuudha. Gaafa iddoo S kana finnee buusnu maal arganna? Iddoo S kana gaafa finnee buufnu ifaadha dheeyyaadha. Maal goona? Change in S kana gubbaatti akka ilaalletti change in S is equals to R times change in theta akka ta'e wajjin ilaalleerra. Change in theta akka ta'e wajjin ilaalleerra. Velocity tangential velocity jechuun immoo change in S over change in time dha. Iddoo S keenya kana iddoo change in S keenya kana maal finnee buufna jechuudha? R times change in theta finnee buufna jechuudha. Yeroo itti kanatti R times change in theta over change in time nu ta'a jechuudha. Haala kanaanii arganna jechuudha. Yeroo itti kanatti immoo yeroo hundumaayyuu jechuudha
Omeegaan keenya immoo maal bakka bu'a? Omeegaan keenya immoo maal bakka bu'a kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Asitti velocitiin keenya velocitiin asirraa jechuudha. Velocitiin keenya maal bakka bu'e? Liinerii keessatti kun velocity bakka bu'a. Rotationii keessa immoo gaafa dhaqu omeegaa bakka bu'a jedhee isinitti hima. Kanaafiyyuu change in s keenya maal ta'a? Change in theta ta'a over change in theta ta'a over change in time ta'a jechuudha. Maaltu omeegaan keenya gaafa liinerii irraa gara rooteshiniitti jijjiirru jechuudha. Kana booddee velocity omeegaan keenya change in theta over time erga nuu ta'e iddoo change in theta over time keenya maal finnee buufna jechuudha? Omeegaa buufna jechuudha. Kanaafi tangential velocity is equals to omega times r ta'a jechuudha. Omega times r ta'a jechuudha. Isinii galeera jedhee yaada. Inni isiniin galle ta'e jalqaba maaltu ture? Sarkilii ture. Sarkilii kanarraa maal arganne? Equationii kan arganne. Equationii kanarratti hundoofne immoo tangential velocity arganne. Tangential velocity jechuun immoo speedii objectiin tokko ittiin sarkilii irra naannoftudha jenna. Speedii kan argachuuf immoo speediin kun immoo change in s over change in t dha jenna. Iddoo change in s keenya maal finnee buufnan jedhe? r times change in theta finnee buufnaan jedhe. Gaafa finnee buufnu maal ta'a? r times change in theta over change in time ta'a. Omeegaan keenya immoo kana gaafa liinerii irraa gara rooteshiniitti gaafa jijjiirru omeegaan keenya immoo maal ta'a jechuudha? Omeegaan keenya maal ta'a? Change in theta over change in time ta'a jechuudha. Yerootti kanatti gaafa finnee iddoo change in theta over change in time kana omeegaa buufnu tangential velocity keenya maal arganna? Tangential velocity is equal to omega times r arganna jechuudha. Haala kanaanii arganna jechuudha. Itti fufee maal jedha? Therefore the tangential speed of a point on the rotating object, a rigid object, equal the radius multiplied by angular velocity. Although kunisuma amma gubbaa taasifamnedha wanta ta'eefi wanta biraa hin jiru jechuudha. Although every point on the rigid object has the same angular speed. Objectiin kamiyyuu immoo rigid object irra jira taanaani angular speed wal qixxee qaba jechuudha. Not every point has the same tangential speed. Garummaa maal hin qabu? Tangential speed wal qixxee hin qabu. Garuu maal qaba? Asitti gaala kan isin of eeggachuu qabdan. Intiransii irra kan dhufu isin dogoggorsuu jechuudha. The same tangential speed jechuu danda'a. Kanaafi kan isin asitti qabachuu qabdanii rigid object irratti kan wal qixa ta'u the same angular speed dha. The same angular speed jira malee maaltu hin jiru jechuudha. The same tangential speed hin jiru jechuudha. Kana qabachuu qabdu jechuudha. Itti fufee maal jedha? Because r is not the same for all point of the object. Objecticha irratti sababiin isaa immoo akkuma argammaa kaafne tangential velocity is equal to omega times r dha jenna. R kun sababii jijjiiramuu danda'uu fi r kun raadiyeesiin kun objectiidha objectiitti garagara wanta ta'eef velocitiin keenyas maal miti jechuudha? Constantii miti yookiin immoo zisemii miti objectichaaf jechuudha. Kanaaf the tangential speed of the point on the rotating object increase as it moves outward from the center of rotation. Tangential speedin keenya kun immoo kan inni dabalu yeroo objectittiin gara alaatti baatudha jechuudha. Outward gaafa isin taatu increase ta'a jechuudha. Kanas qabachuu qabdu. Where is tangential velocity is increase jedheen transii irratti isin gaafachuu danda'a. Kanaafiyyuu kanas qabachuu qabdu jechuudha. Kanaaf kan inni ittiin increase ta'u eessattidha? Outward gaafa ta'u centericharraa gaafa fagaachaa deemu yookiin speed guddaatiin gaafa deemu maal ta'a deema jechuudha? Dabala jechuudha. Asitti kan isin beekuu qabdanii kamtu hariiroo kallattii tangential velocity wajjin qabaa jedhamtanii gaafatamuu dandeessu. Asii tangential velocity is equal to omega times r dha. Omegaan daballaanii tangential velocity keenyas hin dabala. Raadiyeesiin keenyas dabalaan maaltu dabala jechuudha? Tangential velocity keenyas hin dabala jechuudha. Asitti kan isin qabachuu qabdanii outward from the center jechuun maal jechuudha?
Seenterii irraa gaafa fagaachaa deemu maaltu dabala? Raadiyeesii dabala. Raadiyeesiin dabale taanaan immoo veelositii dabale jechuudha. Kanas saayinsii kanaan hubachuu danda'uudha qabdu jechuudha. We can relate the angular acceleration of the rotating rigid object to the tangential acceleration of a point P by taking rate of change V. Akkuma beekamu immoo angular acceleration jira, akkasumas immoo tangential acceleration jira jechuudha. Objectiin tokko acceleration ittiin salkirii tokko irra naannoftu tangential acceleration jedhama. Tangential acceleration immoo linear acceleration wajjin tokkuma. Innis immoo change on velocity over change in time jechuudha. Asitti change in v keenya maal arganne? Change in v keenya kan nuti arganne r times omega dha. R times omega arganne finnee gaafa bakka buufnu jechuudha. Iddoo v r times v bakka buufna, omega bakka buufna over change in theta jechuudha. Over change in theta. Kun egaa asitti immoo kan isin qabattanii change in omega over change in time jechuun maal jechuudha? Change in akkuma gubbaatti wajjin ilaallee turre angular acceleration is equal to change in omega over change in theta jechuudha. Change in theta. Kana finnee iddoo change in omega over change in theta kana maal finnee buufna jechuudha? Alpha finnee buufna jechuudha. Yeroo itti kanatti equationin keenya maal ta'a jechuudha? Tangential acceleration is equal to r times angular acceleration nu ta'a jechuudha. Haala kanaantu argachuu dandeenya jechuudha. Barnoota keenya irraa kana fakkaata ture. Paartii biraadhaan hanga walitti deemnutti nagaan tura. Akkuma isiniin jedhee example kana immoo qormaata intiraansii wajjin wal qabsiisee kanan qabadhee dhufu ta'a jechuudha. Waan na wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee guddisiisin galateeffachuun barbaada. Ammayyuu jabaattanii dubbisuudha qabdu. Nuti waan dandeenyuun humna keenyaan isin bukkee jirra. Isinis immoo yaadaa fi qeeqa qabdanii nu barreessuu dandeessu jechuudha. Baay'ee galatoomaa. Thank you.